shaampoodhaa fi wannoo shaampoodhaaf koolgeetii ilkaaniitiif fooxaa naa kennaan jette namitti. Okeen jedhee fideef. Anaa hin beeku mitiire. Itti kenne namitti biraas deebi'e. Namitti bitee fidee yoo biraas deebi'e namittiin xiyyama maal goote isinitti fakkaate. Qaama dhiqattee kaatee rifeensa mataa ofii fooxaan itti fide saniin akkanatti xamaxamattee kaatee amma achi maal goote isinitti fakkaate gizee achi as deebitu ilkaan sawwaakataa dhufte. Amma ilkaan ofii sawwaakataa dhufte ni ilaale kushiina na dhufte mura ni ilaale kushiina kursii dalagaaraa ni ilaale. Itti deebi'ee ilaale ilkaan kana rigatti. Ana reef kuweetiin dhaqee beeka reefu dhaqee ijaa takka akkasiidha. Amma kaati faateedha. Amma deemtee namittiin ilkaan ofii kana golgolleeffattee kaatee shaampoo fudhattee kaatee koolgeetii fudhattee kaatee koolgeetiidhaaf buruushii ofii fudhattee kaatee shaampoo achi dhiiftee qulqulleessinaan jette shintibeeti dhaqee. Asii achi dhaqee lalkaa shaampootii afaan gaccuunfadhee amma kaa buruushiidhaan of eegaluun. Balaan butee. Shaampoo afaan cuunfadhee buruushiidhaan of eegale. Amma kaa gubachuun. Amma kaa. Balaan butee. Maaluma nyaadhe jedhee akkuma hadda akkanatti yeroo hidhitan deetii dibatan malaa lama hidhiitii yatta malaa. Eeyoo. Akkuma yeroo amma dibattu faayidaa si qabu hidhii kan kee kana si bareechee wanna jedhu yeroo tokkos qaama kan kee kana nyaatee si dulloomsutu jira. Qaama kan kee kana laal nyaatee si dulloomsee gaafa isa dhabde horee waan qarbii kana keessaa warra qarbii jiran biraa dhufte fakkaata. Waan warra qarbii jiran bichaa warra keessan naga gaafachuudhaaf dhufte. Argitanii miti akka nama Kuwait irraa yookaan ammoo Suudii irraa maatii naga gaafachuuf galee warra qarbii biraa diiddee baatee fakkaata. Gaafa inni kun hin jirre. Ati wanna ta'u barsiiftu maal inni? Waan neecherii barsiisuu qabda fuula kee. Waan neecherii ta'e. Waan chaayinaan oomishte osoo hin taane waan neecheriidha. Barsiisuu qabda fuula kan kee. Amma qayyi kun waan neecheriiti. Qayyama isiniin jedhu kun waan neecheriiti. Fuulli kan kee barachuu qaba. Fuulli kan kee qibaatii garaagaraa irra wantoota garaagaraa irra hamma fedha yoo ta'eetiin jedhe yoo dhadhaa loonii si barate irra gaariidha. Wallaahi anama fuula kiyya kanatti wallaahi guyyaa takka rabbiin natti ragaadha. Mikiyaajii fuula kiyyaate koondishinaari moo koodobaari moo koodibaari koodimeedirshinoo akkasiyyoo jedhee namni gosaan guuree ka'asiitii namni guuru kan inuma hin beeku irraa wallaahi dhugaa isin jedhu inuma hin beeku. Tasa qarshii waa isa bituuf illee qarshii baasee hin beeku. Maaf inni bareedinno nima naa dabala faayidaa nima naa qaba gin fuulli kiyya isa barsiisuun fedhu. Noormaalidha fuulli koo. Waan barbaade yeroo barbaade guyyaa na barbaachise kuulii nan kuuladha. Bas. Ani irra caalaa osoo mataa kiyyatti osoo dhadhaa dibadheera naa gaariidha. Hanga qibaatii dibadhu osoo dhadhaa dibadheera naa gaariidha. Fuula kiyya haga wantoota kanneen dibadhu osoo dhadhaa loonii. Dhadhaa loonii dalkaa kan akka aayyoon teena raastu sun kan akka aayyoon teena cambistee bishaan keessa baastu sun argamee dibadhee I am happy. Wallahi serious I am happy. Nanti tolaa jechuudha. Ani waan akkasii sanitti amana malee waan amma shamarran nama yeroo ammaa nuti aadaa godhannee kana tasuma itti hin amanu. Kokkee tanteetiif taayimii kenni. Anumas siin jedhe kokkee teetiif taayimii kenni hanga feete yoo taate hanga feete yoo hojii dadhabsiisaa feete irra jiraatte hanga feete hojii dadhabsiisaa feete irra jiraatte aanan burcuqqoo takkaa dhuguuf hin dagatin. Dhugaa keetti. Aanan burcuqqoo takkaa Nidani dhuguuf hin dagatin. Hanga feete yoo dadhabde rifeensa mataa keetii torbaanii yeroo lama waa dibachuu hin dagatin. Hanga feete yoo ta'e jechuudha. Hanga fedhe yoo ta'e jechuudha. Misaa kan kee irratti. Biikosaataadha darbite sana eenyu si yaadata obboleettii koo. Lubbuun abbaan hin eenye baran eeddu jedhatu sani. Hatadha yoo darbite eenyu si yaadata. Haati tanteellee ji'a lama sadii si boottee achiin gara kaan dhiifti. Abbaan keellee ji'a lama sadii si booyee achiin gara kaan dhiisa. Abbaan manaa kan keellee gaafa ati ji'a saddeet geettu tabiraa jala ji'a saddeeti jimti gaafa ati duutee ji'a lama tabiraa itti fuudhuudhaaf naannessani. Ilmi kiyya oonatti hafe jette haati isaa jechuudha.
Gitanii ilmi kiyya oonatti hafee jettee tabiraatti fuudhuudhaaf naannessan. Angitee osoo afurtaa kan kee hin baasin iyyuu ka fuudhu meeqatu jira. Gitanii kanaafuyyuu homa jiru san fayyadama. Qarshii keessan ni qabdanii yuuta nama gisee koyeeti jiru mindaan kan koo birri 250 yoo ta'e yookaan amma birri 220 yoo ta'e nan deema mindaa kiyyarraa birri 220 fakkeenyaaf yookaan ammoo 250 birriin 20 wacii kooti. Wantoota tokko tokko nas kafee dhibaatii mataa kiyyaa waan madaaminaa bituu hin dandeenye waan garaa kan kootitti nyaadhu waan akkana ofii kan kootiif jechuudha. Ruuzii paastaa lukkuu foon anama yeroo baay'ee foon hin jaaladhu foon hin nyaadhu ani. Tokkoffaa foon si dulloomsa. Kani foon tokkoffaa si dulloomsa. Ani na jaalaa wannan jaaladhu maal fowaakaa. Osoo argattanii aappiliidhaaf burtukaana faa nyaattanii viitaaminii isin argattan viitaaminii ajaa'ibaati. Aappilii burtukaana faa osoo fayyadamtaniiti viitaaminii hedduu argattan. Ka harkee namoota garii kun ka harkee kun bakkee kun quunca'utu jira. Bakka harkee kun bakka kan isin quunca'u. Kan fuulli keessan hidhiin keessan babbaqaqu. Viitaaminii ajaa'ibaa argatta. Sirritti jechuudha. Kanaaf irra caalaa waan fayyadamtan keessatti kuduraa fayyadamaa. Kuduraa muduraa. Ruuza tirii tokko nyaachuu irra burtukaana firee 2. Aappilii muuzii fowaakaa nyaachuu si wayya. Maaliif viitaaminii sii kennaa deema waan ta'eef. Waan akkasiisan fayyadamaa faa tochiyyee okay? Argitanii? Maaliif jennaan abbaan manaa keellee si dagata. Haati tanteellee si dagatti. Abbaan keellee si dagata. Ati ofii kan keetii ofitti responsibility ofirraa fudhachuu qabda. Responsibility ofirraa. Gaafii kiyya deebisi kan gaafadhu maal gaafatti waan gaafatti. Responsibility ofirraa fudhachuu qabda. Gisee boqonnaa keetii nama guyyaa nama jiru kana keessatti taayimii hin qabu. Akkana dhufee sa'aatii 4 yoo asirra taa'ee yookaan sa'aatii 2 asirra taa'ee kaan arrabsee kaan maal jedhee asirraa bu'ee ni dadhabaa ni rafa. Sa'aatii 4 rafe yookaan ammoo sa'a 3 rafe ka'ee kushiinaa seenee waa godhadhe. Gurraachi bobaa jalaa akkamitti bahee amma kaafuna amma qarasoo maal gootu gurraachate. Gurraachi bobaa jalaa akkamitti baafama. Dhalootaan gurraattiidha moo ati guyyaa keessa gurraachate? Dhalootaan moo dhalootaan yoo gurraatti taate silaa gurraattiidha gurraachina kan kee qayyaruu hin dandeettu. Yoo guyyaa keessa kasi gurraachatu ta'e amma rakkoo shamarraan tokko namoota tokko maali beektani? Rabbitti uftara nu godhee maal godhan himna. Ana saate mullaaciin takka. Ni beektan mullaaciisan. Namoonni tokko tokko jechuudha. Mullaacii madaamiin bittee isinii kennutu takkatu jira. Rifeensaan ofirraa kaasan rifeensa bobaa jedha. Mullaacii san hin fayyadamina. Mullaacii san hin fayyadamina. Rifeensa bobaa keessanii ta'ee rifeensa qaama keessan irra jiru mullaacii saniin ofirraan kaasina. Maal gootan mana kan kee keessa waan fayyadamtu waan gabaabaa qarshii sin baasisiin waan aramni danda'u fi mana keessa bittu. Loomii firee 2 waan ofii kiyya fayyadamaa ture isinii hima. Loomii firee 2 welcome shukran thank you. Loomii firee 2 ammas kootuuti. Loomii firee 2 cuunfitee bishaan burcuqqoo tana takkaa fi sukkaara burcuqqoo tana 2 walakkaallee fayyadamuu dandeessa. Bishaan burcuqqoo kana tokko sukkaara burcuqqoo kana 2 waliin naxxee ibidda daddanfista. Argitee ibidda daddanfiftaa jechuudha. Ibidda yoo danfifte jabaataa deemanninu akka fakkeenya shiiraadha. Shiiraa ni beektanii miti kun shiiraa
amma mana keessatti doonaatii fi geemaatii fa'aatti aramni gootu jechuudha. Akkasitti yabbatee sii baya. Sirriitti yabbatee kudha yabbuu isaa ta'a. Sukkaaratti dabalatta garuu haga inni sii yabbatutti sukkaaratti dabalatta ala jambii keetta qorrisiifte. Gizee lafaa kaate gizee shaaworii kan keessa hin ta'e jechuudha. Rifeensa harka kan keetti asirra jiru, bobaa kan kee ta'e, qaama kan kee irra jiru ta'e, luka kan kee kan mogolee kan kee kanarra jiru ta'e akkanuma gooteetumaan irratti akkana goota. Deebitee asirraa gizee takkitti duruunfattee laxa ofirraa goota. Ammallee itti deebista, ammallee ofirraa laxa goota. Mana keessatti hin godhullee yoo jette mana kosmootiksii ni jira. Mana keessatti iyyuu godhu yoo kasi dhibu ta'e mana kosmootiksii yoo deemte inni sun hin jira. Jali maal sha'ari yoo jette siif jira. Mullaaciidhaan haadachuurra jechuudha. Mullaaciidhaan yoo haadattee jette si gurraachata qaamni kan kee. Mullaaci saniin haadatina bobaa kan kee jalli si gurraachata. Ammas bobaa kan kee jala akka fooliin dhoofne. Akka fooliis hin dhoofne deebi'ee gurraachi sunis hamma tokko akkasi dandamatuu fi koolgeetiidhaa fi loomii wanna gootee kaate bobaa kan kee jala miicachuuni yeroo shaaworii seentu yeroo kaminuu bobaa kan kee jala koolgeetiidhaa fi wannoo saniin miicachuu qabda. Fuula kan keellee siba wanna jedha zeetuunii fi sukkaara zeetuunaa fi sukkaara jechuudha walitti wanna gootanii kaataniitiini. Walitti mattanii kaatanii fuula keessan kana yeroo shaaworii seentan shaampoo mataan dhiqattanii mitiire hanga qaama saamunaatti rigattanii fi osoo itti rigatin hin dura fuula keessan kana misaajii gootan akkanatti waan mana keessaa jechuudha. Kondishinaarii jedhanii maal jedhanii haadha faatee gorsa dhiisaa ofirraa wallaahi fuula sin dulloomsaa ofirraa dhiisa. Gorsa keetti galatoomsi Mana keessatti sukkaara